halkan edaa Israa'eliif halkan hedduu ulfaataa hedduu addeessaa hedduu gartee dhiphanaan guutame jechuudhaan muummicha ministeera Israa'el Netanyahuun meediyaaf dubbatan turanii humni warraaqsa Iiraan misaa'ilaan magaalaa Israa'el haala hamaadhaan kaleessa gala daaraa godha bulee magaalaa boombiin nukleeraa Israa'el itti oomishamtu magaalaa diimoodhaa Iiraan misaa'ilaan haala hamaadhaan dhaabulte walumagaalatti humni warraaqsa Iiraan kaleessa gala magaalaa Israa'el haala hamaadhaan misaa'ilaan rukutaa bulee namoota 100 lakkaa'amatu miidhamee qabeenya isaanii illee gartee dura bade akkasuma lubbuu nama hedduutu gartee galaafatame Israa'el kaleessa gala haala hamaadhaan rukutamne jirra banne jirra dhiphina keessa buune jirra halkan edaa halkan hedduu ulfaata hedduu addeessaa dhiphinaan guutume jechuudhaan uummanni Israa'el dirree gubbatti gabbaanii asumatti haa dhumnu rakkina kan hunda gartee kan nu fide aangawoota gartee Israa'el gartee kan hunda gartee nu fide nuti bilaash dhumaa jirra jedhanii aarii aangawoota isaanii irratti qaban dirree bahanii dubbatan jiranii humni warraaqsa Iiraan buufata Israa'el kan Gaazaa qulqulleessuu fi akkasuma buufata mootummaadhaa gurguddaa kan ta'e irratti balaa guddaa geessee jira. Balaan akkanaa ulfaataan guddaan kun yeroo jalqabaatiif Israa'el akka mudate miidiyaan gurguddaan addunyaadhaa dabarsaa jira. Iiraan yeroo ammaan tana misaa'ila haarawaa fi misaa'ila gartee fageenya dheeraa deemuu fi akkasuma kiiloogiraamiin isaa gartee gara 450tti gartee ol guddatee jiru san akka fayyadamaa jirtu miidiyaan gurguddaan gartee addunyaa gabaasaa jira. Mataan misaa'ilaa tokkichi kan furgugu gara kiiloogiraama 450 ulfinni isaa hangas ni ga'a. Kun immoo dhiibbaa guddaa gartee akka geessisuu danda'u miidiyaan gabaasaa jira. Ulfina kanarraa kan ka'e raadaariin Israa'el yookaan immoo humni qilleensa Israa'el qabuu dadhabuudhaan balaan hamaan gahaa jiraachuudhaan miidiyaan gabaasaa jira. Yeroo ammaan tana lolli Iiraanii fi Ameerikaa Israa'el hedduu hammaatee haala hamaa irra ga'ee jira. Tiraamp immoo sa'aatii 48 keessatti humni warraaqsa Iiraan humna hulaa Hormuz yoo hin banne haal dura tokko malee yoo hin banne tarkaanfii keessa deebii hin qabne tarkaanfii hamaa saniin gartee irratti fudhaa jee dhaadannoo ibsa dabarsee jira. Akkuma asirra gartan kanatti Tiraamp kana jechuun isaa kana booda Iiraaniif rahmata hin goonu waan akka illee gartee hin halluu fi humna gaazaatii fi bishaaniitii fi ifaadhaa waa hundaa gartee ni balleessina jee dirree dibatee jira. Akka amma marajaan nagaa jirutti yeroo ammaan tana Ameerikaa fi Israa'el boombii ulfaataadhaan boombii hamaadhaan magaalaa Iiraan haala hamaadhaan akka dhawaa jiran gabaasa miidiyaa Iiraan irraa amma harkadhan jira. Dhugumatti haala gartee ammaan tana deemu hedduu ulfaataa hedduu addeessaadha. Uummata Iiraaniif hedduu ulfaataadha. Akkasuma dhaabbanni fayyaa addunyaa hoggantoota isaa akka qopheessan dhaamsa dabarsee jira. Kana jechuun yoo gartee Ameerikaa fi Israa'el boombii nukleeraa kan Iiraan irra darbantee rakkina gartee san booda dhufuuf akka gartee hoggantoonni gartee qophii ta'e rakkina san gartee furmaata itti kennuuf hoggantoota isaatiif dhaamsa dabarsee jiraachuudha. Haalli gartee as deemaa jiru hedduu ulfaataadha. Kana wal qabatee mootummaan Suudiidhaa dippiloomaasota Iiraan nama 4 sa'aatii 24 keessatti akka biyya tiyya keessaa bahan jee ibsa dabarsee jira. Humni waraana Huutiidhaa kan Yemen bulchu nutilleen kana booda tarkaanfii ni fudhannaa jee karaa galaanaa Baabal Mandab daldala galaanaa Baabal Mandab akka cufu tarkaanfii guddaa gartee akka fudhatuudhaaf jiru ibsa dabarsee jiraachuudha. Humni warraaqsa Iiraanis danda'amaa hin jiru. Haala kanaan ammoo Ameerikaa fi Israa'el boombii nukleeraa irratti ni darban jaamee shakkamaa jira. Lolli addunyaaf hin barbaachisu. Rabbi nagaa buusu jenna. Waan jiru hordofee simbiraan hin gaaf viidiyoo laashar godha yaasuu birraa foloo godha.